Qeellam Wallaggaa Anfilloo torbaan dabre keessa akka maatiin jedhanitti jaarsaaf jaartii gada abbaa 10tiif gada abbaa 8 ajjeesan. Akka maatiin jedhanitti waraana mootummaa jara hanfete. Bulchiinsilleen qabaa qorachuu jira jedha. Tujubeen nam dubbise. Obbo Ashaagiree Gabayyoof adde Faantaanesh jiraattota godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggeetii. Obbo Ashaagireen maanguddoo waggaa 80 yoo ta'an adde Faantaanesh immoo umriin isaanii waggaa 63. Obbo Ashaagireen qonnaan bulaa cimaa akka turan maatiif kanneen isaan beekan ni dubbatu. Jimaata waxabajjii 5 bara 2020 galgal mana isaanii keessaa gad waamamanii itti dhukaafamuun ajjeefaman. Kan Gambeela keessa jiraattu intalli isaanii Sintee Ashaagiree waamamee yeroon magaalaa Muggii ga'u du'uu haadhaaf abbaa koon dhaga'ee jette. Haala du'a maatii sees akkasitti naaf ibsite. Sinteen akka jettetti reeffa maatii kootii alatti dhiisanii ala bule. Innaa ajjechaan kun raawwatame namni kabiroon mana keessan turree obboleessa koo tokko waliin jiraataa turan isa garuu jimaata ganama humnoonni naga eegumsaa manaa qabanii waajjira poolisii bulshanii jette. Abbaan ajjeese beekama yoo ta'e gaafannaan akkas jette Sinteen. Akka isaan ajjeesanii amananiiru jarri kun. Isaan akka ajjeesanii badeemuu malee isaanii namni gaafachuu qolleen jiru. Maaliif irratti fuulleffatan maaliif ajjeesan jettee yaaddaati? Sababa isaan ajjeesanii fi badii tokko akka isaan hin qabne mataa maqaanicha ayyuu beekaa yeroo mucaa isaanii obboleettii koomisiinsa wabooti beekama jiraata. Biraan caalaa jedhama maqaan isaa. Yerootti dhufanii mucaa keessan fidaa jedhu. Yoo isaan fidaa taatanii isin ajjeessa jedhu. Obboleessi kee caalaa inniti jettee yoomi kan inni manaa bahe? Kan inni manaa bahe waggaa lammaffaa qabatee jira. Maatiin kun immoo nama waggaa 18 darbeesitti gaafatamummaa isaa fudhachuu hin danda'u. Mucaa keessan fidaa jedhaniiti kan isaan hidhaniini? Yeroo isaanii irreefu. Abbee kee moo? Haadha koos lamma isaanii hidhuu kanneessaa hedduudha kan isaan maatii koolatti raawwatan. Jimaata kana darbe egaa kan abbeen keetiif harmeen kee rukutamanii du'anii naan jettee namni dhukaasa dhaga'ee jira ollaan itti hin birmanne. Ollaan akka hin birmannee fi marsanii turanii naannoo sana. Harmee keetii yoo mucaa keessan dhabnee isin galcheessu dadhabnaa jechuun gosaa irratti roobsan. Namni dhaga'eera gaafa isaan akka jedhan. Odeeffannoo gaafa sana naannoo sanaa dhagee balee namni qabatamaatti akkas jedhame jedhallee jiru ture. Qaama mootummaa biraas haa ta'u maatii kee namni quunnamee jira waa'ee ajjechaa maatii kee abbee kee harmee kee irratti raawwate kana. Namni dawwalee nu gaafate hin jiru isinuma kana malee illee namni nu dubbisee hin jiru. Waa'ee ajjechaa maatii kee irratti raawwate kana ilaalchisee waan jettu yoo qabaatte. Uummatatti dhaamsi hin qabu uummati Oromoo. Gaddanaaf maatii korra jiru kana akkuma gadda mataa isaatiitti akkamitti birmatu gabbaa koo fi haadha koo keessi lafa duwwaa irratti lola'e addunyaadhaa fi uummata Oromoo akka isaan naaf falmatanii barbaada. Irratti kan qabu. Gadda kee keessa teessee haala abbaa keetiif haadha kee irratti raawwatame kana nuu ibsuu keetii fi hedduu galatoomii Waaqayyo si haa jabeessu. Ajjecha aanaa Anfilloo magaalaa Muggii keessatti raawwatame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara itti aanaatti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummeetti bilbileen ture. Maatiin ajjecha kana kan raawwate raayyaa ittisa biyyaatii jedhu. Isin kana maal quba qabdu jedhee obbo Daawudiin gaafadheera. Akkas jedhan. Dhuguma akkumaan isin jettanii namoonni lamaan kun du'uu isaanii odeeffannoo qabna. Qulqulleeffannee jirra. Dabaafachuuf tattaaffii godhaan ture. Namoonni kun qaama hin beekamneen qaama hidhate kan hin beekamneen rukutamanii du'uu isaanii gabaasa qabnaa. Kan ammoo sadarkaa amma irra jirutti immoo poolisiin dhimmicha qoratee qulqulleessuudhaaf qorannoo jalqabuusaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaarraa qulqulleeffannee jirra. Waan ammanni sadarkaa poolisiin irra ga'etti gaafa qulqulleesse poolisiin ifa akka godhu naaf hima. Qaamni hidhatee socho'uu naannolee akkasii keessa jiraachuusaa ergi beekame eegumsi hawaasa naannootiif akka godhamuuf mootummaan maal hojjete? Akkuma beekamu yeroo ammaa itti qofa osoo hin ta'in qaamni hidhatee bakka adda addaatitti
lubbuun namaa badaa jiraachuu isaa komishiniin poolisii Oromiyaa illee dhiyeenya kana ibsa baasee jira. Kan ammoo bakkoota adda addaatitti namoota akkanatti hidhannoon sosso'anii lubbuu namaas balleessan qabeenyaas barbadeessan seeraaf dhiyeessuuf kan irratti qulqulleessan lakkoofsaa fi badii isaan hojjetan wajjin komishiniin poolisii Oromiyaa dhiyeenya kanatti ibsa baasuun isaanii yaadatama. Kanaaf amma namoonni hin beekamne nama akkanatti uummannis kan jechaa jiru olaantummaan seeraa nuuf mirkanaa'u kan jechaa jiru isuma kana uummata wajjin ta'ee hojjetamaa kan jiru kunis ifa baay'ee tan abdattaa poolisiin qorannaa jalqabee yeroo qulqulleessetti ifa baay'ee tan abdattaa hordofaa jirra jechuu karaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina qeellam wallaggaatiinis hordofaa jirraa wanta sadarkaa inni irra geessu odeeffannoo poolisii waan irra ga'e akka nuuf ibsus isaaniifis kallattii kennine hordofaa jirra. Komee hawaasa biraa dhiyaatu kabirooni erga yeroo muraasaatii asii dargaggoonni namoonni gurguddaan yeroo adda addaatti ajjeefamu yeroo hamma torban darbe torban achaanuu keessatti haalli kun yeroo uumamu wanti baay'ee haasa'amu hin jiru ajjeechaa naannaa sanatti geggeeffamaa jiru isa kana akka qaama mootummaatti yookaan akka nama itti gaafatamarra jiruutti mootummaan naannoo Oromiyaa isa kana tasgabbeessuudhaaf maal gochuutti jira maaliif namni du'e ijoollee 2-3 du'a maatii keessaa namni du'a mana keessaa namni ajjeefamee gadi waamamee in ajjeefama. Qaama kanatu yakka kana hojjete jedhamee tarkaanfii akkasiitu fudhatame ka jedhuun dhaga'amu. Isa kana mootummaan akkamitti ilaaluutti jira? Dhugaadha gaafiin komiinaa kan kaaftee fi gaafiin keetis dhugaadha. Kana garuu mootummaan callisee ilaallee qaama badii raawwatuu fi uummata nagaa adda baasuun yeroo dheeraa fudhachaa jira. Haa ta'uutii garuu ibsa dhiheenya kanaaf komishiniin poolisii Oromiyaa baasirratti waan hanga ammaa irra gaame lakkoofsaan ibsee kaa'ee jira. Kana qofaa miti bakka adda addaatitti akkuma biyyatte namni du'aa jira. Olaantummaan seeraa nu haa kabajamu gaafii uummata biraa dhawaachaa jira. Kun dhugaadha. Yeroo kamiyyuu caalaa garuu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf uummata hirmaachisee siyaasaa nageenyaatis qindeessee dandeettii raawwachiisummaa isaas cimsee poolisiin Oromiyaadhaa xiyyeeffannoo addaatiin socho'aa jiraachuu isaa uummataaf ifoomsee jira. Dhiyeenya kanatti torban dabree kan dhageessan taate kuni bu'aa gaarii ni galmeessisaa jijjiiramaa fi tasgabbii illee ni fida jechuun abdadha. Yeroo irra gametti kallattiin amma keenya waan irra game yeroodhaan uummataaf ibsa kennaa odeeffannoo uummataaf kennaa akka deemus abdii qabna. Biiroon bulchiinsaaf nageenyaatis poolisiin keenya nutis wantoota adda addaa sadarkaa irra gametti ummataaf ifoomsaa ragaa fi odeeffannoo dhugaa ta'e fi qabatamaa ta'e maaliif sobuun hin danda'amu badiin bakka dalagametti bakka namni gadii sanitti dalagametti kanaaf kan yeroo baay'ee dafneellee odeeffannoon kunniin hanga dakarraa qulqulleeffannee ol dhufuu jenneeti kan ta'aa jirru malee odeeffannoo kennuun sirriidha. Kun fooyya'insa ni argamsiisaa abdii jedhuun qaba. Isinis VOA'n akkanuma dubbii hoggaa dhageeffattan qaama lamaaniitu dubbistanii dubbii qulqulleeffachuuf tattaaffii isin gootan dinqisiifachaa nutis yeroo gaafatamnetti odeeffannoo qabatamaa fi harkaa qabnu gama keessaniinis ta'e gama miidiyaa biraatiin uummataan gahuudhaaf qophaa'u ta'uu keenya ibsaa. Uummanni keenyaas nageenya isaa kabachiisuudhaaf qaamolee nageenya kabachiisan cinaa tumsee nageenya isaa akka eeggatu garanumaan dhaamsa dabarsaa fi maatii miidhamtootaatiif gaddanatti dhagaamee fi jajjabina waaqayyoon akka kennuufiin hawwaa fi ulfaadha. Obbo Daawud Muummee ittaanaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.